Namni gadi sagalee kan reefu quraanatti reefu nani quraana irratti garaa jira ejjeen fuudhare. Mali yoo qaraati ta'e bar suuratul ikhlaasiin suuratul kaafiruun waan akkasii bira darbiteetta fakkeenyaaf suuratul faatihaa bira wal darbiteetta. Namni kan keenya garuu quraana qara'u yoo jedhan suuratul baqaraa fa'aa qara'isiin jedha akka waan suuratul baqaraa qaraati qofaaf yaani quraana qaraatee taate jedhamu. Rabbiin akkasiin jennee bara. Jenneere. Naayimee adabbii keetti fadhaan gasadee. Amma maalitti maal? Wala miskiin nama meediin ishee. Gaafi akkamii haa gaafadhu barreessamee warri koomentii. Ijoolleen teenya gaafii gaafadhaa wadhani beektaa? Jaarsa qabdanii gaafatu kun jedhan barreeffamni isaan barreessan garadha isas deessi. Faatihaa haa qaraatu, suuratul yaasin haa qaraatu. Indee suuratul yaasin gahuun qoosaa isinitti fakkaate walaa suuratul yaasin juuzii 8 bar. Isin kan isinii jedhaartu hanganaa ji'a 9 yaani erga gara islaminaatti dhufte gana ji'a 9 lama ta'e garuu naannoo ji'a 3tiif afaan salaatarraan barachaa ture. Afaan salaataa xumuree kennaan dammoo quraanatti dammaree garuu ruufatti mureera quraanas qaraat man jira garuu kan nama fuulduratti qaraat sadii miti gaayanii quraana nani qaraat. Argitee akka ulfaatu argisuma akka ulfaatu argitee quraana harfiin tuyyukkoo addadha namni duraan qara'ee namni duraan fakkeenyaatti duraan irratti hin dhageecha yoo barsiisan xiqqisumarraayyuu waan dhageechuufi qara'uunsu sittiin turna sittiin ulfaatu laan siggaree ani immoo yaani reefumaan itti lixee aliif jedhee yammare waan ta'eef Ayye suuraa qaraate keessaa suuraa kamtu siif laafe anamma suuraa rabbiin quraana kamuu jaallateetuma buuse anamma suuraa tokko kan jaallattu jiran akkanumatti hin jaallattaan suuraa sahaabonni rabbiyyuu kan jaallatan qaban turani kan salaata hunda keessatti salaatanii hiriyoonni faan irraantini jedhantu ture yookaan suuraa kana nuuf jijjiiri yookaan ammoo suuraa kana birattu suuraa kan biraallee nuuf qara'ii jedhamtu ture quraana keessaa jechuudha bakka jihaada deemanitti. Namni quraana kana keessa hunduu jaallatamaa utuma ta'uyyuu bakka jaallatu qabasin jechuu barbaade. Bakka illee nama dhaafutu jiran. Anamma suuraa wayii ture aayaa 12 qofa qaba gara ji'a meeqaarra taa'een qara'een. Ofii suuraan sun gabaabaadhaan haa galuu dideen tokko ammoo lakkoofsi taayyuu baay'ee ta'e kan siif laafutu jira rabbiin namaaf laaffisa bakka tokko waan akkasiiti. Atamma kamtu salphaadha. Huruufa qara'uutu salphaadha moo hizbii qara'uutu hizbii jechuun quraana manuuf maala kana jechuudha. Yaani kan amma fakkeenyaaf akka hizbiitu huruufa yoo jedhamu kan qubee takkaan barattu sana. Kun amma garuu akkaan jedhu itti taa'amu namni maqaa biraa bakki hunduu jaallatamaadhaan bakki hundi jaallatamaa miti hin jenne quraanni bakki hunduu jaallatamaadha. Garuu hin jiru mee warri koomentii barreessaa namni hadiisa kan dhageessan hin jirtanu ani isiniin jedhee bara quraanni bakki hunduu jaallatamaadha. Suuraa manaa haa qaraatu. Jira wallahi suuraa kami kan sahabaan maqaa sahabaa sanaan dhageenyaan garuu quraana sanatti deddeebi'ee qara'uurraan booda himatame harka tokkoon baasina. Ayyaa adabbii akka sadiitti sadeen taa'amee naa teeksisi inshaallah. Tokkoffaan haa qaraatudha lammaffaan immoo quraana keessaa bakkuma yaani bakka sitti salphate yaani quraana keessaa bakka sitti salphate tokko quraana irraa haa intini haa jedhu tokkoffaa yaa quraana itti lammaffaan garuu gaafii naa wayya beektaa batalaa gaafirraa osoo ta'ee irra naaf salphata. Quraana amma maka 700 minaasa kanarratti ni makaara caccabsa walla miskiinandi.
شروطه واي شروطه كيست شروطني تكوسين ديرة تمالي بر واي شروطه ديرة تبقى شروطه صلاة يولد أفيبسين Aye, pas suruh salah tadi aye, karena Deso Desi oh gari ki, oh ko, karena ini jacane jerabar anu yo. Rakon ka shuruta salata la yani shuruta salata saglan harkan islama kudafan wajiba salata sadde shuruta la ilaha illallah harkan la ilaha illallah harkan muhammad abduhu rasul shuruta safana ujini kanin na afazeni mbeka no problem kanan na agabama apa salata kera jala afazenka بقى فأنا مسألة سنة فهمت أكسوا يامي سني فاهم شروط صلاة هاي أصلين ده ميرا ده مباشر لرا فون كابوني كوس مافيا ده ميرا كيغا كوس ميرا تسين إنجرين ده ماو سينا كيغا أرتي شروط قضاء Gudo dah. Nak angkor bulan tinggi segala. Syurut salat. Indagam segala. Indagam. Aye, sini pani bahagia tas. Syurut salat tinti. Syurut masalah tanu fahim tu. Akaswa yami warri kenya. Warri mana sile warri kan kelle ni mani bar. شروط الصلاة واجب الصلاة شروط الصلاة منام جدارني على كل حال ومسيلة في الراد بدركم كم شروط ده يعني كلا أفان رومو تنس عربي فاتنس لنما عربي فاتيتنا ومسارك اللي جابدو ولي تكتلت داشي إيفام شروط الصلاة سجل ده تكفرت الإسلام إسلام أدونا لما فرت دمو العقل عقل كواجودا سد فرت دمو التمييز والدم بافتودا ألف فرت دمو رفع الحدث حدث فرت الجيس ودا يجودا شنا فرت دمو سلكي ماجرو ما تني تاتي شنا فرت دمو إزالة نجاسة فرت سيسو يجودا جا فرت دمو ستارات أورا في ستارات شمارة سياتو ديرا يجودا تبا فرت دوكو بالور waktu salata sani gara salata tiseno echud sadetta fandamu istiqabalu qibla tigara udah sagla fandamu anniya namni tokko salatu da niyya qabatu qabaachu shurun salata sagla isam kanada jechud galato mulfadu sumayya ke dammo tapi di dammo kana di dammo jechud natti barateran yona ahan jara keessa jiru sana amantaa san keessa jiru sana macaafni nani fayyadamu macaafa afaan amaariffati garuu amaariffa beekaa akkasitti dubbachuu hin danda'u garuu macaafa wannan dubbisuuf dammoo tana fayyadamu. Waya jana Teri manafidi maaf kani. Assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yaartiin meeqaaf tura kaa'atte deetti dubartii nama kenna. Sila mama nak kena kau kurang, tak ada kurang tidak ada di sini. Negara tu me fayuma. Negara alhamdulillah. Umar pun ini orang lain pernah di. Negara alhamdulillah Rabbil Alamin jer. Kurang kau berberat. Terang kabulah terang hilir tu kan Wajib bergerak kemana? Aku nak berang kau. Atau kita mana berang kita nama jama ada orang kita nama berang kita kan mana terang kalian coba. Ini mana kalian ni orang mana? Kenapa terus wajib? Kau semua di Dubai galam kau Dubai wajiran. Galani rana. Mau jinggalin lah tapi jayan ni. Insyaallah nama gala. Kya problem? Mungkin ni.
Maalin geeffata? Fooqii namni kan ijaarre biyyatti kun ijoollee biyya arabaa yoo isaanii kun fooqii ijaara kun bajaajii bitaa kun mana fa'a Anoo ijaara. foogii ijaaru beektaa erga biyya arabaa kana dhufee namni foogii ijaaruu danda'a, makiinaa bituu danda'a, maal jechuu danda'a. Garuu ani immoo tokkoffaa irratti maaliin argate si fakkaata. Rabbiin waa tokko sababa godhe mitiire biyyaa baheeraa, dubbiseeraa, addaan baafadheera duraan tokkittumaan dubbisaa ture. Islaamummaan argadhee jechuudha iddoo biyyaa bahee. Rabbi umrii si adeemsisa rabbi irratti si haa tabbata. Ayi Inna masha Allah. inna Amma nagaa nagaa maaltu jira mujaartii lammaffaa sirriitti fuuldura yaada qabaa jedhanii qabu. Atillee sheekaati haati seenallee kun ati qote qophaa'aa caccabsiti malee waan jettu sheeka xiqqoon utaaltu. hanga ishee kareedha rabbi. Hanga ishee sana gara hime hanga ishee. Suuraa isheen karaate kan hanga ishee kana karaanan ani sin badhaasa waan ta'e wayi. Jamiila suuraa kam karaate? Hanga ishee gurgurra. Kara keessatti na dubbisi fooloo fi ibseera. Qul yaa ayyuhal kaafiruun moo? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قرأت لا والله لا سورة جواب دو آيات لما يتصدقه في الدم لا والله. كم قرأت كن كنت قرأت نجد قرأت أنا قرأت نبر هي كاري كان شين كرا لا شين قول يا أيها الكافرون إن كراني قالوا سورة سما كاسام بيكوا سبيس من قرأت أمت और कमेंटिंग कर हम और कराई बिदर सब्बिस मन करा दे Pinkaray garuu sa'aatiin darbee barmee sa'aadhaan seenaa. kuno sumaya na kara isi termana ya isi dem sena digan kara tibi ta kamal go diluba na gumle mar sumaya banna si ko to fude ara na gal na ter mi ara na gal pati wala tibi ta kange to grande molde mon linda wa Seenaa fuudhii deemaa yoo dhufan. mal go dar utare ata il madaru se hoji har ke jawab firan kam ayah la karai ka Adi ta pura jira ni umman ni kile nar kaya kawan milik kitar ke le jauh darat lemo chale se nala jira malam kara no esa respect na korang kaya sagada kiya ta kesi tapi kora ayo kara ijatan bana dabeli kara beya kam kara udah tabu langsung dabeli bana anak kara udah tabu anak kile tahu aku runta kene dengan ada mana matri hoji umman ni kumasa hai amstad shabab bisa udah ukuran rada nunggu masya Allah Quran Allah kara elle isini hika kan mana Rabbi sifat apa malik ya Rabbi sifat Tikide mana kaya tu kono kara hoda ije nama rat masa onne kabdu anu moko harati onne ke takat tifin kamu double moyanna isini kara de mana saati mana bangte te hu gae Garuu mana tiada seenaa ni karas tumiti social media kan harus tinggalan ni mana Ala sena de mi kara eni tiko ka karate dide baate mana se tiko no de mana kara tu dalaga di site gorsi me bole tite tiko masalu le gol tahu dide dalaga tu kon kam nama fakkaatu nama rajin ko abbaan manaa dha manaa fi eessa geessee booda kam karaa jirta maal karaate har'a maal baratte jedhee ishee hordofaa inni dhaggeeffataa fi barsiisaa barsiisaa. Esa gette himi him kira kamu saudara biar ada Amal mageessa ni medirri keenya sidana mareefun Fatia karai Umman Muhammad rasa ke memiliki akasitti akkasumaya. Gifti kadani biwan lain kar Malu Ada seenaa maal ni fakkaate. Irra laalii ijoollee keenya arsiidha. Maashaalladha. Laaga gaarii qabanii amala gaarii qabanii. Garuus nama reeban beektaa. Amma lalqaree jedhee
Esa keessa marii makiyyarraa yoo jedhamu marii nama Reeba abbaan kan korgan nana guyyaa tokko fafana kabale. Ana tu kumar gara nyati. Kuna waggasha mo waggaja guyyaa sadi qofatu. Maali? walisoma mate pembetu ada sena wallahi wala rukutani bila kumbulna magotani Guyyaa sadi tume guyyaa sadi qofa kuno somaali. guyyaa sadi chabas ante nagaa qabdayu anguma biyya nagaa keessa jiraattu abbaan keenya barbaadee si mormala gidi dhaabbateera wanti fudhatan haala hootee mana keessa argamsiisu dubbatu sodaatu. Akkatti booddee dura argitu waliin dhaabata. Zannatte. Namoosisan kuma gadu malee dhadhabamu. Kuma gadu malee dhadhabamu. Itu kan manggal ijoolleeti jira ini selamat na ada tureyo. Maashaallah ijoollee babbareedduu qabdaa kun yeroo sadii si moosisani. Ijoolleen biyya fikirii nama garuu ada siname mantiima meegaa fi normaal jechuudha. Mee namni tokko bultii keessa yoo jiru bayeessadha moo bultiidhaan ala yoo jiru bayeessadha? Biyya namaa kanatti bultuuma keessa jiraachuu wayyaa sabbo. Maaliif biyyatti maatii qabdaa biyya namaatiin ala yeroo jiraatan ammoo abbuma manaa yoo akkamuu ta'e abbuma manaa wayi mana dubartii bultii qabdu wayi. Kan jechuun kopheetta mamaruun biyya antini keessa biyyarra jirre beekta waan sooshaal miidiyaa fayyadamuu fi namni biraa namarraa fudhata bara. Suni fakkeenyaaf biyyattu kan maatii walitti fuudhanii waa hundaa jedhanu kan walii kan baay'eetu jiru. Biyya namaa keessatti ammoo kan wal fuudhanis kan umurii dheeraa waliin jiraatan jiranii kan walii kan illee jiran kun saabiqaa rabbiiti qadaadhi. Mee amma dhuguma ishee walitti himna guyyuma takka amma dhuguma walitti himna guyyuma takka namni narra fuudhettee aarteen beektu yaani shakkiteen beektu. Nam akkam maal ta'a jedhee? Fakkeenya nama asli sooshaal miidiyaa kanarratti dubartoota baay'ee faarsaa si jaaladhee itti bu'anii maal jedhanii keessa keetti garuu shakkiteen beektu aarteen beektumtu sitti nagaamu. Fakkeenyaaf warri asirratti bahanii faarsan kun warra keessaan dhufee uumamaa jedhamti. Kan keessaan jedhan immoo yoo jiraate jaarsa keetiin gaafattan. Warri miidiyaa irratti dhufanii maaloo koo akkas manaamin jedhan kun warra keessaan dhufanii akkas waan akkasii jedhan nuti waan beekuu qabdanudha. Warri namni tokko hin jira kan keessaan dhufee wanta tokko san ammoo gaafachuun hin dandeessa. Warra akkasii koomentii illee waan ittiin akkasiin barreessanu asirratti nama gaariidha. Amaluma babbareedaa kana himatani maashaallah. Akhlaaqni isaanii maashaallah bareedaadha kan keessaan immoo dhufanii kan jedhan yoo jiraate illee abbaa manaa kan keetiin nama gaafattan. Mudannoon akkasii ammoo warra sooshaal miidiyaa hunda'uun warra sooshaal miidiyaa fayyadaman kana wayyaa. Dhiirri kan keenya meeqatu jiraani kan walumaan beeknaaf isumayyaa. Miidiyaa fayyadaman qofaa fi miti wallaahi. Omar galatti Okay, warri amma asirratti hin dubbanne gara keessatiin garuu iyyuu hima dubbatanii jechuudha. Hundaa miti wanta akkasii si mudatee hin beekaa waan jettu warri kolfanii taphatanii asli asirratti faarsan kun fakkeenyaaf atamma asli uumanni ijoollee baay'eedhaan haasa'uuf akkas jettaasa. Warra akkasii tattabataniitu madeeman malee waan jedhanu. Nin beekamu fakkeenya namni sooshaal miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaa fi beekamaan asirra ba'ee nama baay'ee taphateetiin qofala. Garuu gara keessatti hariiroo nama faana qabu. Amma fakkeenyaan asirratti ijoollee dhuma afaanan taphadheen qofalaan hin ba'a. Gara keessatti garuu hariiroo nama faana qabu. Nam sooshaal miidiyaa irratti beekamaa akkasuma rasmitti karaa keessatti. Jechuun dhiibbaan qabu siin jechuu barbaadeetan yaanii waan akkasiitiif omti nama hin jiru. Ammoo bultii keessatti umrii walii dheerachuu fi daddafanii adda bahuu keessatti immoo rabbumti waan siif qoodeedha malee waan miidiyaa fayyadamee fi miti waan biyya namaa ta'eef natti fakkaatu. Mungkin biyya kanatti kaanamee
irra caalaan isaa umrii waliin hin dheeratu akkuma beekamu garuu akkasuma namni waggaa dheeraa waliin jiraatu illee hin jiru. Biyya keenyallee wanta akkasiinuma jira beekaa. Injiru biyyatti namni haadhuuf abbaan walii kennanii biyyatti haadhumaaf abbaatu walitti dhufee walii kennee wal bira deemamee waa hunda godhamee isaa kan walitti ni jedhamu. Sunuu kan umrii waliin hin dheeranne hin jiran. Wallahi sirriidha. Maayiriin godhuma rabbii jiraatanii kan nikaa godhatanii gargar baanii jiranii kan jireenyinis kan du'aanis gargar baanii jiranii waan ta'eef rabbiin hunduma keenya jiruu gaarii umurii dheeraa fayyada irratti dabarsu rabbiin hunduma keenya nuuf haa qabu insha Allah.